waa'ee marii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Daar es Salaamitti geggeeffamee ture ilaalchisee wantoota kan dura ifa hin ta'in turanii fi qabxiiwwan marii ijoo ka'anii turan gorsaa ajajaa olaanaa waboo kataan obbo Jireenyaa Guddataa dubbisuun kaleessa dhiyeessinee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa fi isa dhumaan maricha irratti sa'aatii dhumaatti maaltu ta'e ajajoota woboo maricha irratti hirmaatan mootummaan Itoophiyaa biyyatti deebisuu maaf akka didee fi akkaataa itti kumsaa dirribaafaa gara biyyaatti deebi'aniif waa'ee marii marsaa sadaffaa obbo Jireenyaa gaafanneerraa kan dubbise Zalaalam Taaddasaati. Dhiyeenya kana ministeera muummee yeroo dubbatan dhaga'een ture. Daandiif baajata biiliyoona amma kana qabne misoomaaf haga kana qabne garuu waan lolamaa jirruuf uummata tajaajiluu hin dandeenye jedhu sababa waraana keessan irraa kan ka'e hojii uummata tajaajiluu kana galmaan ga'uu akka hin dandeenye kaasaa jiru. Isin maal jettu asirratti? Misooma moo mirga dhala namaa kabajuutu dursa? Eenyuuf misoomsita? Uummatan kabaju taanaan. Uummata ajjeestuuf misooma maadha fidda? Kuni sababa waraanni keessan jiruufidha jedhama. Waraanni maaliif dhufe? Nama kabajuu dadhabe, gaaffii sabaa kabajuu dadhabe, sabni akka siyaasa dhimma isaa irratti hin hirmaanne godhe, otoo sabni hin hirmaatiin misooma akkamiin dhufa? Otuu naa deebisine. Uummata ofuma isaa agartee jiruu isaa ooffatu jiraatu kana dararuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo maqaa dha'uun barbaachisaa illee sirrii illee. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru immoo Oromoon aangoo argateera. Biyya isaa bulchaa jira. Ofiin of bulchaa jira. Naannoo isaa bulchaa jira. Qabeenya isaatti abbaa ta'ee jira. Abboomaa jira. Kanaaf gaaffiin siyaasaa uummanni Oromoo kaasaa ture deebi'eera. Afaan isaa haasa'aa jira. Misoomarraa fayyadamaa jira kan jedhu kaasu. Isaan akkas jedhu. Ilaale duubbee isaa ilaaluutu nutti jira dhimmi kun. Oromoon saba guddaa bara baraan mootummaa bakkaa kaasa. Mootummaa immoo bakkaa kaase aangoon qabatu beekta. Bara Haile Sillaasee sochii sana keessaa qooda olaanaa qabaachaa ture. Gaafa TPLF dhuftes waan isheen bixxilte beekna. Sana boodas gaafa qeerroon bilisummaa Oromoo fincilee TPLF gara Maqalee galtes akkamiin akka butame beekna. Qaamni amma aangoorra jiru qaama saba Oromoo kaleessa gartee hiraarsaa ture. Miilarraa kutaa ture. Ofuma isaaniiyyuu nuti hattuudha. Kachachaloodha jedhanii miidiyaatti bahanii haasa'u akkamiin Oromoon bakka qabate jedhama. Oromoon bara kana keessa Zalaalam ajjeefameef hiraarfameef qabeenyi isaa barbadaa'e mana keessatti gubate saanjaadhaan afaan keessa waraaname mormi isaa qalame bara TPLF keessa akkas ta'eera. Otoo Oromoo ajjeestu, otoo Oromoo dirooniidhaan tumtu, otoo hidhaatti guurtee hidhaatii baastee rashantu ani mootummaa Oromooti jettee haasa'uun sin qaanessu nama hin qaanessu. Namni lama sadii yookiin immoo murni gartee naannoo PP kanatti wal sassaabeeru fooqii qabaachuu danda'a. Waa daldaluu danda'a. Oromoon sanaa walibee guddaa. Gama biraatiin mee gara waliigalteetti dhufuudhaaf maal siniif kennanii waan isaan nu gaafatan hedduu kenninee fi didaniyan jedhu jira. Wanti isin gaafattan keessaa koottaa galaa kana siniif goona kana siniif kenninan jedhan jira. Gartee federaalaa kaasee amma onaatti lakkoofsa amma kana akkas yoo ta'e wanti jedhu yaadii ture. Gatiin qabu. Sirnatu ijaaramuu qaba. Isaaniifuu gaarii beektaa wanti lola keessa jiru. Lolli kun nama nyaata siigaleera. Biyya nyaata, qabeenya nyaata, waan inni nyaannetu hin jiru. Kanaatiin achi lakkoofsa amma kanaa bakka akkasii amma akkasiitti isinii kenninaa yoo isin jedhani gatiin qabu. Gaafa marii keessan torbee lama ol gaggeessanii xumurtan ibsa yeroo baastan waan mufannaa yookaan aariidhaan walgeema sana bittinsitanii gadi baatanii maxxansitan fakkaata. Erga mari'ataa turtanii maal ture guyyaa sana kan addaan sin bittinse? Qabxiin irratti mari'anna dhimma siyaasaati. Siyaasni akkamiin furamuu qabaa isa jedhu irratti akka nuti keenya sanaan deemuu hin barbaanne. Dhimma kana mari'achuu hin barbaannu jedhanii kadhiisee deeme isaanii jechuudha. Walgahii dhiisanii bahan. Edda bahanii booda Tiwiitarii irra kaa'anii jechuudha. Daqiiqaa muraasayyuun turre. Sana booda nuti ibsa baasne jechuudha. Dhimma gartee uummata miliyoona ta'an lakkaa'amuudha qabattee bakka sana jirta. Obsitee teessee mari'achuu sitti jira. Waan fedhayyuu gaafatame. Obsa nama gaafata. Qaamni ani mootummaadhaaf hin jedhu sanaa olitti obsuutu itti jira. Nutu mootummaa fakkaata beektaa bakka sanatti. Mee gaheen jaarsummaa yookaan biyyoota akka Ameerikaa, Keeniyaa maal ture marii isa lammaffaa irratti waan adda ta'e? Aktiivlee hirmaachaa turan gidduu keenya taa'uu yaada isaanii nutti fiduu yaada keenya ciyeessuu gartee walitti nu dhiyeessuuf waan tattaafatan qabu. Sana keessatti mootummaan diddaa agarsiisuu isaa hubataniiru akka gaariitti waan nuti irraa haasofnu kunis waan guddaa akka ta'e beeku hubatu. Waa hedduu jijjiira. Rakkoo gartee hundeedhaan furuu sanatti jirra nuti. Garuu
rakkoo kana gartee kabeebsanii darbuun borus gartee rakkoodhumatti deebi'uudha ta'a jennee amanna. Maayik Haamer wal hubannaa gaariin jira garuu ulfaataa ture yeroo dheeraas gaafachuu danda'a marsaa biraas baay'ee gaafachuu danda'a garuu haga dhumaatti biraan hafnuu deeggarsa barbaachisu goonee rakkoo kana furraa jedhan maaltu jira maaltu ta'ana. Rakkoo bu'uuraa furuu irratti yoomiyyuu taanaan walitti dhufanii haasahuun hireensaa yoo jiraate itti deemuu ni dandeenya. Amma waliin dubbachaa jirtu siin qunnamaa jiru namoonni qaama sadaffaan sun jechuudha marsaa sadaffaaf akka wal argitaniif. Ergasiitiif waan haaraan maaltu ture? Dhihoo kana torbee as wal arguun hin jira. Qaamolee warra mootummaa moo warra isin gidduu jira waliin? Warra mootummaa akkamiin agarra zalaalamu warra qaama sadaffaa malee. Marsaa sadaffaaf qophaa'aa kan jedhudha moo? Qophaa'aa nuun jechuun danda'ani sagantaan isaayyuu hin jiru just communicate nu gochaa jiru maaliif yoo jette akkatti guduunfame suni gaariin turre. Waadaa gartee mootummaan Itoophiyaa warra fannoo diimaa warra nu geejibsan waliin godhe waan cabse qaba. Jaallan dirreerraa dhufanii bakka itti deebisuun dirqamni isaa kan isaanii ture. Kana ta'uun godhiin hafanii maaliifi mootummaan Itoophiyaa koopereet gochuu didee waan jedhu jechuudha. Waadaa akka galee mootummaa Itoophiyaa kan mallatteesse fannoo diimaa waliin. Nageenya isaaniif jechuudha. Namni isaan waliin deeme qaama gartee idil addunyaa irra jiru ka gartee warri Ameerikaa, warri Noorweey, warri fannoo diimaa fidee dhufe isaaniin. Deebisuunis akkasuma ta'uu malee. Waliigaltee yoo hin mallatteessiin deebisuu fi koopereetiin godhu waan jedhudha akka isaan irraa dhageenyutti. Moo sun adeemsa nagaa egeree keessatti dhiibbaan ni qabu guddaadha leete jechuudha. Tole dhumarratti jaallan keessaan yookaan qondaalonni waraanaa gara dirreetti deebi'aniiru jettee dubbattee ture dhiyeenya kana VOA irrattis. Eenyutu deeggarsa kana taasise qaamolee itti gaafatama jalqaba fudhatan immoo dhumarratti karaa mataa keessanii deebistan? Kana egaa yeroo qaba yeroo itti haasofnu amma garuu waan nuti jennu ofuma keenyaa goone yoo jennee gabaabsine gaarii. Naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti har'a ganama hidhattoonni faannoof loltoonni mootummaa dhukaasa guddaa walitti banuu jiraattonni magaalattii BBC'tti himan. Jiraattonni akka jedhanitti har'a barii obboroodhaan qaamoleen lamaan dhukaasa meeshaalee gurguddaa makate walitti banan. Mootummaan naannoo Amaaraa immoo ibsa baaseen magaalaa Baahir Daarii fi naannoo isheetti hidhattoota lootee seentota ittiin jedhe mana manarra deemuun adamsee qulqulleessaa akka ture beeksiseera. Jiraataa magaalaa Baahir Daar ka ta'anii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne ka gaafatan dhukaasi magaalattii keessatti har'a ganama sa'aatii 12 kaasee banamuu BBC'tti himaniiru. Sa'aatii 12 kaasee dhukaasatu ture. Wanta mudatee gadi ba'anii ilaaluuf carraan arganne. Naannoo buufata poolisii 8ffaa, naannoo Baala Egzaabirii fi naannoo Abuna Haaraatti. Waraana gaafa jedhamu yaaddoo qaba. Kan nama yaaddeessu dhumaatii namoota nagaati. Akkuma yeroo darbee ta'e namoonni nagaan ni dhumu kan jedhu nama yaaddeessa. Magaalaa Baahir Daar keessatti raayyaa ittisaa fi hidhattoota faannoo gidduutti lolli eegaluuf akka jiru kaleessarraa kaasee odeeffamaa akka ture jiraattuun magaalattii nageenyaaf jecha maqaa isaanii dhoksine BBC'tti himaniiru. ትናንትና ምሽት አካባቢ ከስራ እየተመለስን መከላከያና ፋኖ ገብቷል ቦታ ይዟልና ከሌሳ gara galgalaa raayyaan ittisaa fi faannoon bakka bakka qabataniiru yeroodhaan manatti galaa oduun jedhu waan tureef nutis yeroodhaan manatti galuu yaalleerra. Halkan dhukaasni hin turre garuu gara ganamaa obboroo sa'aatii 12 booda dhukaasni jalqabe. Gama lamaaninuu walitti dhukaasaa turan. Dhukaasni meeshaa gurguddaas ture. Haala kanaan har'a hojii deemuu hin dandeenye. Ijoollee mana barumsaatti erguudhaaf nyaata isaanii qopheessinee turre. Garuu naannoo sa'aatii 12tti dhukaasni waan eegalameef ijoollee hin ergine. Nutis hojii deemuu hin dandeenye. Dhukaasni ganda 14 naannoo Lidataa jedhamu ture. Bakka biraa waan ture dhagahuu hin dandeenye. Garuu Abbaay Maaduu ganda 11 bakka jedhamutti dhukaasni akka ture hiriyoonni keenya bilbilaan nutti himaniiru. Sa'aatii tokkoon booda dhukaasni darbee ni dhagahama ture. Garuu sa'aatii 3 booda dhukaasni dhagahamu homtuu hin turre. Dhuma torban darbee irraa kaasee kutaalee naannichaa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi mootummaa fi hidhattoota faannoo jidduutti deebi'ee eegaluu guyyoota dura jiraattonni BBC'tti himanii ture. Kanumaan wal qabatee daandiin Dabra Birhaan irraa Dasee geessuu sanbata guraandhala 24 bara 2024 irraa kaasee yeroo hin murtoofneef cufamu koomaandi poostiin Shawaa Kaabaa beeksisni kaaba Itoophiyaa turetti godina addaa saba Oromoo keessaa namoota 300 caalan hidhamanii turan keessaa tokko weellisaa Sa'aad Awwal amma gadhiifameera. Artist Sa'aad waggaa 2 oliif murtee seeraa malee wayita mana hidhaa turetti dhukkubsatee fayyummaan isaa yaaddoo keessa galee ture. Haala mana hidhaa fi adeemsa seeraa ture akkasumas akkamiin akka gadhiifame irratti maatii olaanaa dubbiseera.
Sababni itti hidhamne waanuma Oromoodhuma Walloo kana aanee fi wanni biraa raajiin biraa sin uumamne jibbaanuma Oromoon tokko Oromoodhaa qabuttu nu qabsiise. Sababa waraanni TPLF asiin nu biraan xiqqoo tokko gaaga'umsa wayii tokko uumtee waraanatti ture. TPLFiin deebinaan waraana mootummaatti seene. Kan booda TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo deeggartaniittanii kan jedhuun nu qabani. Bara 2 fi baatii 3 fi guyyaan 24 koottiin bahu jira jechuudha. Bakka itti hidhamtan eessa? Jalqaba kan hidhamne magaalaa Baateetti. Magaalaa Baatee manuma jireenyaa koottu mana hidhaa ta'ee ture. Mana jireenyaa obboleessa koo jechuudha. Mana jireenyaatii baasanii manicha mana hidhaa godhanii anuu bultii 15 hidhame keessatti. Chinu baasanii teekniiknaa moyaa Baateen nu hidhanii bultii 15 akkana ta'u. San booda gara mana hidhaa Kamisee nu geessanii. Kan Awaash fe'amee jira, kan Shawaroobii fe'amee jira, kan Intalee wareegamee jira, tara 5 jira, kan Kaarripoo tara 5 jira, kan Burqaa tara 5 jira, kan Masanaa naannoo Moonni kana tara 5 jira. Gocha baay'eetu nurra darbe. Nyaatiin jiru, daabboo gogaa tokkottu ganama namaatiin nama cireedha. Laakanninis caluma edeeti. Ilma namaatiin meeshaan beeladinuu waan soorattu wanti namaa dhiyeessanii. Amma waggaa 2 fi ji'a 3 akka turte natti himte yeroo kanatti mana murtiitti waan dhiyaatan jira waan isin himati isin irratti baname jira. Waggaa 2 fi ji'a 3 hidhamee yeroo 45 ol mana murtii dhiyaatee jira. Ragaan isin jiru shororkeessummaadhaan nu himatanii waraana bilisummaa Oromoo ABO fi TDF TPLF wayyaanee waliin taatanii mootummaa kana digdanii nu hidhanii sanumaan kinoo amma mootummaan federaalaa himannaa nurraa kutee akkasiin baanee jechuudha. Mana hidhaa Kamisee kana namni hidhamee jiru hagam ta'a namooti maaliin gara nama dhimma siyaasaatiin nama 100